Amala namaa fi iccitii jaalalaa Joon Maaksweel barreessee Qananii Addisuu akka hiiketti. Boqonnaa tokko amaloota yookaan behaviors yeroo tokko tokko wantoota otoo itti yaadin raawwannee erga bira dabarree booda itti gaabbina. Haa ta'uyyuu malee gochaawwan akkanaa amaloota keenya irratti dhiibbaa guddaa uumu. Keessattuu dhiibbaan kun yeroo kaadhimaa filannu caalatti mul'ata. Hiriyummaan qo'annaadhaan shaakalaa fi beekumsaan kan ijaaramu miti. Hiriyummaan humna amaloota wal hawwachuu fi wal simachuutiin namoota lama walitti hidhuudha. Humna namoota lamaan kana walitti hidhuu keessattuu namoota saalan faallaa ta'an kan walitti hidhuun bal'inaan kan ilaallu yoo ta'u, dursinee amaloota namootaa fi kanneen hiriyummaa namaaf nama gidduutti uumuuf hawaasa naannoo irratti illee dhiibbaa geessisan ni ilaalla. Namoonni tokko tokko namoota kaaniin hawwatamuufis ta'ee irraa adda ba'uufis kan inni ittiin beekamu amala isaati. Namoonni amaloota faallaa walii ta'ee calaqqisiisan jiru. Inni tokko amala ofii hin qabne nama biraa irraa waan argatuuf wal hawwata. Namni qoosaa danda'uu fi jaallatu namoota isaaf kolfan barbaada malee akkasuma namoota qoosanii nama kofalchiisan argachuutti hin gammadu. Namoonni dudubbachuu barbaadan namoota isaaniif dhaggeeffatan barbaadu malee walga'ii namoota dudubbachuu jaallatanii keessatti argamuu hin hawwan. Amaloonni wal hawwachuuf ka'umsa ta'an kanneen walirraa adda ta'an yookaan faallaa jiru. Maaliin adda adda akka ta'an yommuu qorannu immoo sababoota adda addaa argan. Fakkeenyaaf muuxannoo jireenyaa, aadaa, amantii, qomoo fi kanneen kana fakkaatan uguun ni danda'ama. Adda addummaa amaloota kanaatiif sababni kallattii ilaalcha namoota. Adda addummaa ilaalchaa beekuun humnoota wal hawwachuuf sababa ta'an hundumaa beekuu of keessatti haammata. Akkasumas sababoonni wal hawwachuu ilaalchawwan adda addummaa hundumaa of keessatti haammata. Kanaaf ilaalchawwan kanneen utuu hin ta'in sababoota kanneen hubachuu qabna. Sababa kanaaf akka mallattoo yookaan ashaaraa qubaatti amaloota namoonni itti walirraa adda ba'an tarreessinee hubachuuf ni dirqamna. Amalli dhala namaa dhuunfaadhaan walirraa adda addaan baay'ee yoo ta'e iyyuu walumaa galatti garuu amaloota namaa bakka gurguddaa afuritti qoqqooduun danda'amee jira. Amaloota kanneenis boqonnaa kana keessatti tooraan ilaalla. Namni amaloota dhala namaa kana kitaaba kana keessatti dubbisu amala ofii isaa fi amala hiriyoota isaatii qoqqoodama amaloota kanaa keessaa bakka isaan malutti ramaduudhaan hubachuu akka qabu ni yaadachiifna. Amaloonni kunniin namni tokko filatee kan agarsiisu otoo hin ta'in amaloota uumamaan nama irraa mul'atanii fi amaloota jireenyi namaa sana mul'isudha. Namni tokko amala ittiin addaan ba'ee beekamu tokko dhuunfaadhaan yoo qabaate illee amalli kun amala abbaa fi haadha isaa irraan yookaan abuuduroowwan yookaan akaakileewwan isaa afran irraa dhufu. Amaloota kana afran keessaa averejii ta'ee ba'ee qabachuu ni danda'a. Dhiibbaawwan naannoos amala nama tokkoo irratti gumaacha qabaachuu ni danda'a. Hubachiisa. Maqaan amaloota kanaa kallattiidhaan jecha afaan Ingilizii irraa kan fudhatamanidha. Amalli taphaa fi kolfa agarsiisuu amala saangaayinii fi kilaarikii keessatti kan hammatamu yoo ta'u, amaloonni jaljedheessummaa, callisuu fi of qabuu immoo amala maalaankoolii fi filaagimaatikii jedhaman keessatti hammatamu. Bal'inaan yaa ilaallu. Amala saangaayinii yookaan saangaayin namni amala kana uffate qoosa fi taphatti beekumsa guddaa qaba. Akka salphaatti nama wajjin waliif galuu isaa fi dubbii kan danda'u ta'uun isaa amaloota adda isa taasisan keessaa kanneen gurguddoodha. Nama callisuu hin jaalanne dubbii dubbatu akkaataa haaraadhaan dubbatu baay'ee qoosaa jaalata. Saangaayiniin jireenya isaa keessatti muuxannoo ol ka'uu fi gadi bu'uu horateera. Murtii miiraan ta'ee murteessuu irratti immoo humna agarsiisa. Sammuu isaa haala isaa quunnamuuf akka ta'utti mijeessuu danda'a. Kanaaf wanta nama ajaa'ibsiisuuf ajaa'ibsiifachuu fi wanta nama dhiphisutti dhiphachuudhaan haala naannoo isaatii fakkaatee jiraachuun isaa dhugaa ba'amaaf
isa yaade dhiisee wanta hin yaadin dubbate. Tasgabbaa'ee yoo jiraate illee wanta dhaga'e keessa ariifatee seenuudhaaf guddoodhama. Isaan kun amaloota qabeenya dhuunfaa isaatii ta'anii utuma nama kofalchiisuu gorsa kan kennu yoo ta'u, gorsi taphachiisaa nama gorsus bu'aa qabeeyyii ta'anii argamu. Gowwoomsaa fi hattummaa kan baay'isuu fi sobaaf oduun kan ittiin heddummaatu ta'u illee kennaa isaa kana beekaa ittiin nama miidhuuf otoo hin ta'in ittiin namoota tajaajiluuf fayyadama. Fakkeenyaaf sobee nama walitti araarsa. Yaada namaa haala salphaadhaan fudhachuu fi nama waliin jiraachuun isaa namatti hin ulfaanne jechuudhaan beekama. Namni kun jireenya isaa keessatti gufuulee isa mudatan kamittiyyuu atattamaan furmaata godha. Oolee bulee yaada fi miira isaa to'achuudhaan jajjabinaa fi ija jabinaan guutamaa dhufee mudannoowwan naasisaa duraanii sana salphisee ilaaluu eegala. Kana irraa kan ka'e rakkoo uumamu kamiifiyyuu olii gadi kaatee furmaanni inni kennu nama garraameef kan namaaf oo'u, nama garaa qulqulluu namoota gargaaruuf dhama'u akka inni ta'e dhugoomsa. Garraamummaan isaa kunis jireenya isaa keessatti akka namoonni gufuu dura hin keenyeef isa gargaaree jira. Nama hamachuu hin jaalatu. Dhimma namaa keessa utaalee seenuudhaaf hin jarjaru. Yoo ta'e illee jaalalli inni namaaf qabu guddaa. Uumama isaa kanaaf jechi namoonni hedduun waan isa tuffataniif dhuma irratti maatiin inni keessa dhalate illee utuu hin hafin hundumtuu diina itti ta'u. Ta'us nama dubbii danda'u yookaan naarreetiif, nama tooftaa fi gorsa beeku, nama rakkoo furuuf yaada namaa tilmaamuu danda'u ta'uun isaa diinota isaa harkaa yeroodhaan akka inni miliqu isa gargaara. Hammam miidhamu iyyuu namni kun kocholloo ni jibba. Ta'us utuu irratti hin beekamin keessa isaatii haaloo qabata. Affeerra fi qophiiwwan adda addaa irratti qoosa fi tapha adda addaatiin affeeramtoota fi hiriyoota isaa gammachiisa. Kanattis ofumaa isaatiiyyuu ni bashannana, itti tolas. Qophii kam keessattiyyuu taanan yeroo qoosaadhaaf kennamutti hirmaannaa gochuu filata. Amma danda'ameefitti mammaaksotaa fi himoota dargaggoota, jaarsolii yookaan maanguddoota biratti illee jaalatamaa ta'an filata. Qoosaa tapha taphatu jalqaba hamma dhumaatti mi'aawaa fi hawwataa godhee dhiyaasa. Nama kobummaa hin jaalanne, nama jaalala namaa qabuu fi nama dubbii isaatiin namoota gammachiisuu yoo ta'u, nama gammachiisuuf jecha utuma beekuu akka illee irraa daddarba. Fakkeenyaaf yeroo murtii kennu illee wal nama caalchisuu irraa mul'ata. Obbo Sangaaniin dubbatanii amma illee dubbachuuf gara duubatti hin deebi'an. Namoota gurguddaa wajjin dhimmoota maree barbaadan irratti yommuu mari'atu amma mata dureen maree sana harkaa babbadutti wanti inni dubbatu harkaa wal maka. Mata duree isaa iyyuu ni irraanfata. Kanaafuu yeroo taphatti jechuun qoosaa kan inni duraan beekuu fi sammuu isaa keessatti toora galfatee dhiyaate harkaa babbaduu danda'u. Jeequmsaa fi waca waan jaalatuuf yoo sagalee isaa ol kaasee dubbate malee dubbii kamiinuu dubbachuu hin danda'u. Haa xiqqaatu iyyuu malee oduu kan jaalatu ta'uun isaa akka dafee irratti hin beekamne gochuudhaan kennaa nama gowwoomsuuf of keessatti kuufatee jira. Mirga nama biraa otoo hin dheebin wanta barbaade dubbachuu fi argachuu danda'a. Nama jaalachuu fi itti dhiyaachuun isaa akka inni caalchisee jaallatamu isa taasisa. Haa ta'u malee jaalala isaa ta'ee humni isaa qabxiiwwan gugurraacha jireenya isaa keessaa isa quunnaman keessa seenanii injifannoo gonfachiisuu hin danda'an. Kanaaf naannoo inni jiraatu keessatti nama taajjabaa fi kan yaadannoo guddoo qabu ta'uun isaa irraa mul'ata. Kanaaf yommuu argan namoonni naannoo isaatii warra dadhabbina isaa beekan inni akkasuma isaa jedhanii bira ta'u. Obbo Sangaaniin dirree dorgommii hedduu irraa injifannoo gonfachuu akka qabu tilmaama. Gara dhumaatti garuu utuu hin milkaa'iniif miirri fi fedhiin isaa yeroodhaa gara yerootti jijjiiramaa irrachaa deemuun itti amantaan namoonni irraa qaban irrataa deemee kufaatiif isa saaxila. Wantoota hedduutti carraa qabeessa ta'ee utuma jiruu nama itti gaafatamni itti hin dhaga'amne ta'uu isaatiin buddeena isaa irratti illee miidhaa uuma. Jaarsummaa ijoollummaa
isaatii ijoollummaa jaarsummaatiin jijjiiree of salphisuun isaa dadhabbina isaa keessaa kanneen jibbisiisaa ta'anii sammuudhanis ta'e qaamaan yeroo hundumaa hojiitti dhibaa hojii dhiisee qoosadhaan yeroo dheeraa dabarsa. Akka qilleensi naannoo wantoota naannoo irraa mul'atan gara barbaadetti raasu jireenya ofiin yaadu ofiif hinoo. Kunis yeroo hundumaa irraa mul'ata. Addunyaan keenya namoota akkanaa gammadanii jiraataniin guuttee jirti. Isaanis hiikumti jireenya namoota taphachiisanii bashannansiisudha. Seequu fi dubbii qoosadhaan nama kofalchiisuun guddaatti irraa mul'ata. Amalli akkanaa gita hojii hedduu keessatti kan argamu yoo ta'u, keessumattuu waltajjii ogbarruu, daldalaa, gaazexeessummaa, ogummaa fayyaa fi barsiisummaa keessatti hedduminaan mul'ata. Namoonni amala akkasii qaban kun yeroo tokko tokkos aangoo gaggeessummaa irra iyyuu ga'anii argamaniiru. Amala kilaarikii. Dubbiin kilaarikii hundumtuu xiyyeeffannaadhaan dubbatama. Ciccimaadhas. Dheekkamsi, ifannaan, ija jabinnii fi amma lafa kana irratti isaaf kenname olitti hojjechuuf dhama'uunsaa amaloota bu'uuraa adda isa godhanidha. Obbo Kilaarikiin nama irraa gargaarsa kan hin barbaanne, wanta yaade amma raawwatutti gara duubatti kan hin deebine, itti gaafatamaa jireenya isaa fuula duraatiif dafquu malee kan biraatti kan hin amanne, nama morma isaa irraa keessa qabatee fiigudha. Inni jireenya jechuun murtii hadhaadhaan cimanii hojjechuu akka ta'e kan amanuu fi nama baay'ee tattaafatudha. Qoosa fi taphaaf yeroo ni kenna. Garuu yommuu dirqama ta'e itti dhufutti qoosaaf tapha adda addaatiif jechuun inni fayyadamu akka inni nama tapha beeku ta'e calaqqisiisa. Haala kam keessattiyyuu nama sobaa fi gowwoomsaan jaalanne yommuu rakkoon isa mudatu hundumatti immoo nama ogummaa fi tooftaa ittiin rakkoo jalaa ba'uu danda'u uumuu ta'ee argama. Suuraa fi simboon isaa gara jabummaa isaa dhugaa kan irratti bu'u yoo ta'u, akka qeerransaa of eeggatu, nama dammaqaa fi nama waan hundumaa shakkaa jiraatudha. Gorsa namaa dhaga'uu akka yeellootti lakkaa'a. Garuu ofii isaatii nama gorsuu akka qabeenya ofii isaatti lakkaawwata. Karoora fi fedhii hojii dhuma hin qabne baafatee wallaansoo ittiin qaba. Namoota naannoo isaatii hundumaa immoo kallattii mataa isaanii akka qabatan gochuudhaaf cimsee itti dhama. Nama cimaa fi seera qabeessa ta'uu isaa irraa kan ka'e fiigichii fi qabsoon isaa obsa waggoota dheeraa booddee ayyaana injifannoo itti uffisan argamu. Ol of qabuu dhabuu fi oduu guddisuunsaa akkasuma wanti ani jedhe qofti haa ta'u jechuun isaa diinota itti horsiisa. Inni garuu hojii isaa malee eenyuun iyyuu diina fi fira jedhee addaan baasuu hin naqu. Iccitii gadi fagoo fi fagoo qabaachuun amala isaati. Wanta baasee dubbatu beekuuf nama ariifatee madaalu yoo ta'u, jireenya isaa madaalaa adeema. Ija jabinaaf jagnummaadhaan waan hundumaa hojjechaa madaalaa adeema. Kun amaloota inni akka qabeenya ittiin boonu ta'anii fi amaloonni kun yeroo tokko tokko garuu rakkoo gurguddaa gatii hadhaa nama baasisu keessa isa buusanii argamu. Haala kanaanis fiigicha gara galma isaatiif taasisuun gufuu karaa isaa irra isa mudatan hundumaa of duraa kaasee qabeenya nama illee ija jabinaan amma fayyadamutti cimee kaata malee gara duubaa hin mul'atu. Hammina, hinaafa, jallinnii fi ofittummaan irraa yoo mul'atan iyyuu adeemsa isaa isa nama gowwoomsuu fi hin hubatamne sanaaf of golgee jiraata. Namaa gadi ta'ee argamu akka cubbuutti waan lakkaa'uuf namni wanta tokkoon isa caalu yommuu isa quunnamutti hatattamaan caalee mul'achuuf aarsaa isaarraa barbaadamu hundumaa baasuuf eeyyamamaadha. Uffannaadhaan illee caalamee akka hin argamne huccuu agarsiisa yoo ta'e illee yeroo hundumaa irraa miidhagee akka argamu barbaada. Akka nama caalee jiru yommuu hubatu warra isaa gadi jiran amma malee bu'aa isaatiif jedhee amma caalullee agarsiisutti namoota naannoo isaatiitiin dorgomuu jaalata. Fedhii keessa isaatii garuu ofii isaatiif of keessatti dhoksee qaba. Namni kun jireenya irraa otoo hin jiraatin jireenya isa borii otoo fiiguu, otoo walitti qabuuf dhama'uu dirree jireenya keessa darba. Jaalalli obbo Kilaarikiin firoota dhiigaa isaatiif qabu baay'ee xiqqoo yoo ta'u, yeroo firri isaa du'u illee
sirna awwaalcha irratti argamuu iyyuu akka yeroo balleessutti lakkaa'a. Namoonni fira dhiigaa isaa hin ta'in yeroo du'anitti immoo yeroo xiqqoodhaaf mana gaddaatti kan argamu yoo ta'u, waan yeroo sana balleesse gaddi isaa guddaadha. Bakka affeerrawwan adda addaa yommuu argamu immoo gammachuu guddaa keessa isaatii itti dhaga'amu tasuma akka irratti hin beekamne gochuu ni danda'a. Wanti namoota isa waliin jiran amma gaggabsuutti kofalchiisu isa garuu gammachiisuu illee dadhabuu ni danda'a. Akkuma qoosaa namaa isa hin gammachiisne fi kan hin kolfisiisne, innis akkasuma nama kan biraa hin gaddisiisu, hin gammachiisus. Namni kun nama sammuu qindaatee hojjechuu danda'uu fi hojii isaas karooran hojjetu yoo ta'e iyyuu yommuu ragaawwan hojii isaaf dhiyeessan ni muufata, ni aarsas. Sababa kana irraa kan ka'e hojii hiriyoonni isaa hojjetan isa gammachiisuu caalatti isa aarsaa oolu. Gadda isaa ibsachuu baay'ee dubbachuu caalaa baay'ee dhiphachuu kan filatu yoo ta'u, hammina dubbata iyyuu arrabni isaa hidhamaa deema. Yoo barbaachisaa ta'e itti mul'ate bu'a qabeessummaan isaa yoo itti dhaga'ame faayidaa mataa isaatiif jedhee yeroo gabaabduudhaaf dheekkamsa irraa of qusachuu ni danda'a. Dubbii arraba isaatii nama gaarii fi arjaa fakkaatee yoo mul'ate iyyuu keessa isaatii garuu hammina hin dhabu. Garaan isaa miira fi faayidaa isaa waliin waan jiruuf kan nama haaluu fi yeroo namaa caalee of arguutti immoo kan nama dhiimii ta'uun isaa amaloota isaa kanneen bu'uura jallaa nama falmii jaallatuu fi miidhaa nama irratti geessisu. Dubbiin jaallachuu isaa nama ija gogaa boo'uu ta'uu isaa bu'aa isaaf jedhee hojii dallaalaa utuu hojjetu kan dulloome ta'uun isaa ibsa amaloota isaatii keessaa warra irra darbamuu hin qabne. Ija jabummaadhaan dubbachuu yoo jibbee iyyuu arrabni isaa nama gara jabeessa akka inni ta'e cimsee dhugaa irratti ba'a. Umuriin inni nama tokko wajjin wal bare akkuma dabalaa deemu nama irraa amanamummaa dhabaa deema. Akkasitti waggoota erga lakkoofsisee booda hojii qofa malee michuu biraa akka inni hin qabaanne isa godhee jira. Ofii isaa fi hojii isaa hojii harkaa ogummaa uumamaatiin argame godhee lakkaa'a. Dandeettii sammuu isaatii akka wantoota jireenya bu'aa bahii biyya lafaa ittiin jiraachuuf gargaaranitti fudhata. Dhamaatee isaatii haala hojii ogummaa harkaatiif ajaa'ibsiifannaa fi kabaji inni qabu guddaa. Of ajaa'ibsiifachuu caalaa ofitti hinaafuu filata. Waan itti amane tokkoof gatii barbaachisu hundumaa kan baasu ta'uu isaa, yaada isaa nama amansiisu, aarsaa barbaachisu hundumaa baasuuf eeyyamamaa ta'uun isaa, dhiphinaa fi yaadannoowwan gaddaatiin of gadoochurra hojiidhaaf kaka'umsa qabaachuun isaas jabina isaati. Wanta itti amanee fi dubbate tokko irratti yaada isaa cimsatee dhaabbachuudhaan qabachuu isaa namoota dhamaateedhaanis ta'ee uumamaan galgala injifannoo gonfatu ta'uu isaa agarsiisa. Addunyaa keenya irraa yakkamtoota bebbeekamoo, gorsitoota bebbeekamoo, ajajjuuwwan humnaa waraanaa, gaggeessitoonni mootummootaas amala kana kan uffatan hedduun akka turanii fi ammas akka jiran beekamaadha. Namni kun maatiif hiriyoota isaanii biratti ajaa'ibsiifamuun isaanii guddaa yoo ta'e iyyuu maatii isaanii gidduutti eekamoo gara jabeeyyii mataa isaanii qofaaf ga'umsa fi kunuunsa kan qaban ta'uu isaanii ofitti amanuun sirrii ta'een irraa mul'achuu fi amaloonni dadhabbina kana fakkaatan waliin jiraachuuf iyyuu rakkisaa akka ta'e dhugaa ba'u. Amala maalaankoolii jechoonni dukkana yookaan gurraacha jedhaman nama amala maalaankoolii qabu ibsuuf gargaaru. Gaddaa fi gammachuu isaa cimsee dhokfachuun isaa bu'aa argate yookaan miidhaa isarra ga'e namatti kan hin himanne ta'uun isaas jabinaaf dandeettii isaa dhoksee qabachuun isaa amaloota bu'uura isaati. Obbo Maalankooliin rifeensa isaa aaddachuudhaan beekama. Nama miiraaf bitamu ta'uun isaa garraamummaa fi gad of deebisuun isaas qabeenya dhuunfaa isaati. Kobummaa baay'ee jaallata. Dhimma namaa keessa utaalee seenuu kan hin jaalanne yoo ta'u, haadha buddeenii isaa illee kan hin amanne, nama waan xiqqoodhaan aaruu fi waanuma xiqqoodhaanis
gammadudha. Hojiiwwan harkaa fi ogummaa isaatiif ajaa'ibsiifannaa inni qabu, miirri jireenya isaatis waanuma dhufee darbu ajaa'ibsiifachuu isaatii fi wanta xiqqoo irraa gammachuu argachuu kan danda'u ta'uun isaa bu'aa bahii jireenya isaatii dammaqinaan akka inni keessa darbuuf isa gargaareera. Namni kun nama dhiibbaa namootaatiin miidhamee fi miira isaas harka caalu dhaggeeffatudha. Kan inni jiraatus ofii isaatiif ofii isaatiin waan ta'eef jireenyi garee isaaf hin mijatu. Isas hin baasus. Yeroo namoota wajjin tokkummaan jiraatutti jireenya isaa dukkana, yaada isaa diriirsee namaaf ibsuu miti, ija isaa iyyuu namoota isa wajjin jiran sirreessee ilaaluu hin danda'u. Gad of deebisuu filata. Of biratti wanta jaallanne tokkoon xiqqoo illee yoo dhiphate nama muka qabatu dhabe ta'a. Yeroo tokko tokkos nama miira isaa to'achuu hin dandeenye waan ta'eef amala isaa kana sana jedhamee adda baasuun ni ulfaata. Ofuma isaatiiyyuu waa'een jireenya isaa dalgeet kan itti galedha. Obbo Maalaankooliin nama iccitii ta'ee naga qabeessa, nama dubbii gaarii dubbatu, uumamaan amala boonuu kan calaqqisiisuu fi nama wajjin dafee wal baruu kan hin dandeenye. Sababni isaas gocha isaanii fi dubbii isaanii waanuma isa tuqan itti fakkaata. Garaa isaa keessatti ciminaan qeemii qabatu, gocha namaaf godhe tokkoof gatii dadhabbii isaa kan barbaadu yoo ta'u, oolmaa namaaf oolu hundumaa hin dagatu, ni lakkaa'a. Akka tasaa ta'ee nama yoo affeere illee borna affeera jedhee yaadati malee jaalala nama saniitiif miti. Nama hin amanu. Sababa kanaaf akka namoonni isa hin amanneef gufuu itti ta'ee jira. Nama wajjin nyaachuuf dhuguuf mannaa kophaa isaa nyaatee dhuguu filata. Rakkina isaa guddaan ilaalcha isaa ta'ee yaada isaa sirreeffachuu dandeettiin inni qabu xiqqoo ta'uu isaa fi yaada fi ilaalcha namootas yeroo hundumaa shakkuu isaati. Yommuu namni affeerraa isaaf godhu waan tokko na gaafachuuf na affeere malee nagaadhammaaf miti jechuudhaan jaalala nama hundumaa gara mamiitti jijjiira. Na baasa jedhee waan yaade tokko raawwachuuf gara duubatti hin deebi'u. Fiigichi inni wanta yaade fiixan baa'uu fiigu matumaa isaa beekaa godhee waan isa amansiisuuf anatu caalaa jedhee amanuu isaa irraa kan ka'e gorsan fudhata. Yommuu namni isa gorsu akka waan namni sun bu'aa mataa isaatiif jedhee isa gorsuutti waan yaaduuf shakkiif of jaallachuun keessa isaa jiru wal makuudhaan jireenya hawaasaa gidduutti rakkoo guddaa uuma. Sammuun obbo Maalaankoolii cimaa hanga jalqabutti callisee tura malee jalqabnaan nama baay'ee dubbachuu danda'u. Kanaafuu maatii isaa fi firoota isaa caalmatti keessummaa waliin haasaa gochuu, keessumattuu keessummeessuu filata. Sababni isaa keessummaan waan hundumatti iyyuu waan ofii of qusatuuf carraa haasa'uu keessummichaa saamuu. Akka obbo Saangaayinii dafee nama wajjin waliin baru yoo ta'e iyyuu nama tokko wajjin wal baree shakkii nama sanaaf qabus keessa isaatii irra deddeebi'ee haquudhaan ofitti amanee hiriyaa yoo godhate michummaa hiriyaa isaatiif aarsaa barbaachisu kamiin iyyuu kan baasu ta'uu isaa hojiidhaan raggaasifa. Ta'us amma namoonni dhufanii isa waliin wal baran isaan eega malee ofii isaatii dhaqee nama waliin wal baruun isaaf dhukkuba. Keessumattuu sodaan inni saala faallaa ta'e irraa qabu guddaadha. Kunis itti gaafatamaa fudhachuudhaaf fedhii fi dandeettii inni qabu uumamaan xiqqoo ta'uu isaa kan agarsiisu yoo ta'u, karaawwan adda addaatiin namoota isaa gadi jiran alaalatti waan isa irraa barbaadamu isaaf filachiisuuf caalaa ofitti hin bu'u. Obbo Maalaankooliin wantoota namni biraan hojjete akka garaa isaatiif hojjetamanitti sisirraatanii jiru yoo ta'an illee nama ceephoo fi tuttuquu filata. Kunis irratti beekama. Yaada isaa kophaa isaa alanfachuun amala isaa yoo ta'u, wanta itti yaaduu eegale tokko dafee murteessu. Yaadonni isatti baay'atu. Waan hojjetu hundumatti nama aboo agarsiisuu jaalatu ta'uu isaa irraa kan ka'e namoonni to'annoo isaa jala jiran akka ajajetti akka hojjetan akka jiraatanis gochuun dirqisiisa. Maatii isaa illee taanaan waliigalteedhaan waliin jiraachuu caalaa dheekkamsaaf aboodhan
isaan abboomamaa jiraachuu filannoo isaa. Maatii isaa keessatti abbooma olaanaa ta'uu filata. Qaama olaanaa ta'uun isaa erga itti dhaga'amee erga hubatee booda yaada ofii isaatii malee homtuu hin mijatuuf. Yaada isaa nama amansiisuuf ragaa dhiyeessuu caalaa dubbii qeenxadhaan falmii gaggeessuu filata. Garuu yaada isaa ibsachuudhaaf rakkata malee nama gaarii, nama hafuuraa ta'ee mul'achuu fi namoota faarfatamuu hawwu. Keessa isaa arjaa yoo ta'es maatii isaatiif malee firoota dhiigatiif amma kanatti hin arjoomu. Firoota isaa baay'ee yoo jaallates yoo iyyuu horii harka isaa keessa jiru utuu ilaaluu kennuufii caalaa isa hatanii yookaan tooftaa biraadhaan karaa inni hin beekneen yoo jalaa fudhatan wayyaa. Walumaagala jaalalli qarshii yoo irraa mul'ate iyyuu garuu dhokna miti. Qarshii qusachuu sirritti hin beeku. Nama dhiifama garraamii, gara laafessaa fi namaaf gaddu, nama maatii isaatiif boonu, nama kooru, ogeessa fi beekamaa, saala fal'aadhaaf guddaa gara laafessa fi garraamii yoo ta'u, obboleettii isaa ishee xiqqoo illee taanaan teessuma gadi lakkisaaf. Obbo Maalankooliidhaaf dhugaatiin amma kanatti hin ta'u. Dafee machaa. Kanaaf nyaata bakka buufatu garaa isaatiif qoosuu hin beeku. Baay'ee nyaachuu fi akka gaariitti sooru of sooruudhaan beekama. Fira qabeessa kan ta'e Maalankooliin firoomas ta'e yaadas qabaachuutu yeroo dheeraatti fudhata malee qabaannaan tasumaa gadi lakkisa. Falmittis ta'e yaada kennuuttis ani jabaadha jedha. Yoo dhaadateyyuu firoonni isaa yeroo hundumaa isa injifatu. Kun ta'us garuu akka injifachuuf jiru dursee otoo ittiin yaadin jarjaree falmii fi dubbiidhaan ka'u. Injifatamuu isaa booda mataa isaa gadi deebisee miira isaa to'achuudhaan nama garaa cabaa jireenya kophaa kan jaalatu nama ijjatiidhaan yakka dalagu waa'ee ofii isaatiif ilaalcha gadi bu'aa kan qabu ta'uun isaa isa irraa mul'ata. Kun hundumtuu akka dadhabbina isaatitti utuu hin kaafamin bira darbamuu kan hin dandeenyedha. Shakkii guddisuu fi of jaalachuun isaa firoota isaatiif looguu fi nama falmii jaalatu ta'uun isaa yeroo hedduu waan badiisaa fi dogoggora isaa hojjisiisu ta'uu isaa hubatee dogoggora irraa daddafee gaabbee deebi'uunsaa amala uumamaa inni keessaa isa nama boonu gammachiisu. Dafee hin ka'u malee kaanaan nama miti bineensa iyyuu madaqsuuf kennaa qaba. Sodaa guddaa waan of keessaa qabuuf nama lolee oolee buluu hin danda'u. Dafee araaramuuf nama gadi of deebisuu fi nama kabaju ta'ee kan inni mul'atu amma mijatuuf duwwaa. Yeroo mijatuuf mirga namaa illee dhiibuuf nama ija jabaatu namatti dhiyaachuu fi nama simachuu dadhabuu. Obbo Maalankoolii mallattoo nama jibbuu isaa nama jaalachuu fi ofii isaatiifis jaalatamuuf fedhii guddaa qaba. Haa ta'u malee yeroo hundumaa amalli namoota irraa mul'atuuf kan isa quunnamu waan isa miidhu akka gaddee fi addaan of qoodetti ture. Kana irraa kan ka'e keessi isaa yeroo hundumaa akka gubatetti jiraata. Amallii fi miirri keessa isaatii matuma isaa qofaaf waan ta'eef eenyuyyuu irratti hin beeku. Uumamaan suuraa inni qabu of jajaa, ofitti amanaa hawaasa keessatti hojii isaatiif ga'umsa kan qabuu fi amanamaa ta'uu isaa calaqqisiisa. Kunis yeroo karoorri hojii tokko isa quunnamutti gufuuwwan fuula isaa dura naqamanii isa ittisuuf yaalan dursee of duraa buqqisuuf kan isa dandeessisu yoo ta'u, nama asii achi fiigee fala argatuu ta'uu isaatiin xumura mo'icha isaatii mul'ata. Sammuun isaa inni ifaa fi cimaan yeroo tokko akka tasaa ta'ee hojiiwwan ajabsiisuu fi gurguddoo keessattuu naannoo hojii harkaatti hojjechuuf isa dandeessisu. Mo'icha hojiiwwan kanaa booda gammachuu isatti dhaga'amu xinnoo ta'uun isaa amalli isaa dukkanaa akka ta'e raggaasisa. Maalankooliin yeroo hiika jireenyaa hiiku jireenya jechuun namoota kaaniif gammachuu fi kananii yoo ta'u anaaf garuu jireenya koo aarsaa gochuudha jedha. Kanaafuu maddii fi hundeen gammachuusaa namoota kaan gammachiisuu ta'ee mul'ata. Addunyaan keenya namoota akkanaa naannoo isaaniitiif jireenya isaaniif dabarsanii kennuuf gara duubatti hin jenne weellistoota aartii fakkii kaasuu kan hojjetan falaasawwan beektota hedduu horattee jirti. Miira oofamuu isaa fi of jajuu isaa nama ceepha'uu mataa isaa yeroo hundumaa haaddachuun isaa addunyaan keenya beektota adda addaa akka qabaattuuf gargaareera. Amala pilaagimaatikii, diilalaa, cufamaa, lallaafaa, namni suuta jedhee fi madaalamaan obbo pilaagimaatikii hojii nama biraa keessa seenuu hin jaalatu. Waan hundaa
madaalaa, gammachuun isaa giddugaleessa kan ta'e, wanti isa gammachiisus wanti isa aarsu hin jiru. Filaagmaatikiin nama muuxannoowwan jaallatamoo horatedha. Amala isaa callisaa fi of eeggataa fi hojii namaa keessa utaalee kan hin galledha. Namootatti dhiyaachuu fi wal baruun waan isa gammachiisuuf hiriyaa iccitii yoo ta'uu baate illee hidhata dhaabee hin beeku. Dubbii lallaafaa fi tapha namatti toluun nama beekamedha. Namaaf kan yaadu, dubbii isaatiinis kan nama boqochiisu fakkaata. Baay'ee dhaggeeffatee xiqqoo dubbachuu, namatti qoosuu, fakkeessuu, gowwoomsuunis amaloota inni ittiin beekamu keessaa muraasa isaaniiti. Filaagmaatikiin haaloo qabachuun jaalatu, yoo danda'ameef yeroodhuma sana gatii baafata. Nama kamiin iyyuu raawwatee kan wal hin caalchifne yoo ta'u, qocolloo fi dubbii arrabsoo walitti deddeebisuu gonkumaan jaalatu. Yommuu waan tokko jajus haala qabatamaan amanamuudhaan ajaa'ibsiifata. Lolaaf ariifatee kan hin kaane, yoo nama jibbees kan dhiifama godhu, araara qabeessa, jaalala namaa kan qabu, garaa isaa keessatti xiqqoo kan of jaju nama amala qabeessadha. Obbo Filaagmaatikiin gorsa namaa ni dhaggeeffata malee hin fudhatu. Mataa isaas ta'e nama biraas gorsuu hin jaalatu. Gorsuun dirqama yommuu itti ta'u immoo waan gaggaariin gorsu. Nama haasaa sookaa fi dubbiidhaan nama waraanu hin jaalannee fi nama tooftaa namoota biroos gatii dhabsiisuuf dammaqina qabudha. Namni kun gaddas ta'e gammachuus ibsuu irraa kan of qusatedha. Dheekkamsas ta'e gaduuf deebisuun isaas keessa isaa dhokatee jira. Amala ba'ee mul'atu tokkicha qaba. Obbo Kilaarikii caalatti nama miiraan hoogganamu yoo fakkaate iyyuu miira isaa to'achuudhaaf dandeettii gahaa qaba. Akka maalaankoolii yoo ta'uu baate iyyuu hojii harkaa fi dandeettiiwwan ogummaa isaa ni ajaa'ibsiifata. Otoo seequu illee fuula isaa irraa hin mul'atu. Waltajjii guddaa kolfa guddaadhaan jeequu danda'uunsaa kennaa addaa isaati. Hojii namoonni hojjetan kamiin iyyuu kabajuu fi ajaa'ibsiifachuu isaa uumamaan namatti dhiyaachuu fedhii kan qabu ta'uu isaatti dabalamee irraa mul'ata. Kunis carraa nama biraatti jaalatamuuf kennaa. Ofii isaa taajjabduu namoota kan biroo godhee kaa'uun isaa namoota biroo of fakkeessee hojjechuu isaa dandeessiseera. Ceephoo saangaayinii isa hin barbaachisne qeequun abbaa amala dukkanaa fi halkanii isa ta'e amala obbo Maalaankoolii keessaa dafanii aaruu fi rakkoo kamiifiyyuu furmaata hatattamaa kennuu isaa qeequu fi ceepha'uun ariifachuu isaa eekkamuu ta'uu isaa fi hojiin jireenya isaa kan taateef ho'a Kilaarikii irraa jabbii buusuun isaa hojii isaa guyyaa guyyaa kanneen itti baratamani. Namni kun hojii gareedhaan hojjetamu kan ajaa'ibsiifatu yoo ta'e iyyuu hojichi kansaa yoo ta'e ofii isaatii malee gareedhaan hojjetamu akka ta'u hin filatu. Dirqama itti ta'ee hojii garee keessa yoo seene immoo baay'ee bu'a qabeessa ta'a. Carraan gaggeessummaa yoo isa qaqqabes hojii fi bu'aa gaarii galmeessis. Uumama isaatiin namaaf callaa midhaanii of harkaa kan hin qabne waan ta'eef amala isaa isa miidhagaa sana humnaa fi dandeettii isaas amma barbaachisu akka hin fayyadamneef utuu of qusatuu ni mul'ata. Namoonni jiraachuudhaaf yommuu ba'anii bu'an akka taajjabduu isaan ilaaluudhaan nama beekaa humna isaa qusachaa jiru fakkaachuudhaanis dhibaa'ummaa isaa ofirratti amanuuf ni rakkata. Sodaan isaa yaada isaa addaan kutuuf rakkachuun isaa suuta jechuun isaas amaloota isa waliin jiraachuuf rakkoo uumanidha. Namni kun amala salphaa yoo qabaate iyyuu wantoota amma malee salphisee ilaaluun isaa fi homaa hin jedhuun isaa careless namoota amala dheekkamsa qaban waliin akka hin jiraanne gufuu itti ta'u. Obbo Filaagmaatikiin hojii isaa illee amma irraanfatutti ijoollota wajjin taphachuu filata. Hojii haati manaa isaa amala Filaagmaatikii kan uffatte ta'uu ishee yommuu hiriyoonni isaa isa haasofsiisan baay'ee jaalatamtuu fi ajaa'ibsiifatamtuu haadha ijoollee kootii yoo taate iyyuu mana koo qabuu irratti garuu dadhabduu fi hidda kan hin kunne ta'uu ishee argeera jedhee dhoksaa ishee bakkee baasa. Haati manaa
mana ishee haala gaariidhaan hin qabanne haadha ijoollee ba'eettidha jechuun nama rakkisa'u. Aadde Filaagmaatikiin ijoollee wajjin oliif gad utuma fiigduu haasaa gochuu fi mari'achuun barbaachisaa yoo ta'e iyyuu uffannaan ijoollee akka miicamuuf nyaatni isaanii haala gaariidhaan yeroo sirriitti qophaa'aa fi dhiyaachuu akka qabu kan fedha ta'uu isaanii beekuu qabu. Namoonni obbo Filaagmaatikiin jiraatutti rakkoo hawaasaa naannoo ilaaluu yommuu uumamutti obbo Filaagmaatikiin nama maaltu tuqee maaliif furmaata hin barbaadan maaliif koree hin ijaaran jedha malee namoota walitti qabee furmaata barbaannu jedhee uummata kakaasuudhaan hojjisiisuu jechoota dadammaqnaa tasumaa nama hin dubbanne. Dursa nageenya fi tasgabbii mataa isaatiif kennee cimsee kunuunsas. Naannoo jeequmsii fi unkurunni itti baay'ate keessa darbee dirree gama qabeenya fi ulfina guddoo qabu bira ga'uu hin barbaadu. Maalla cinqe jedhee dhiisuun isaa dadhabbilee isaa keessaa isa guddaa. Addunyaan keenya namoota araara jaalataniif gad of deebisan akkanaa warra nagaa jaalataniif fageessanii yaadan amala isaanii isa miidhagaa kana hundumatti fayyadamte. Amalli isaanii kanneen ogummaa adda addaatiif akka kaadhimaman kan godhu ta'u illee namoonni amala kana qaban garuu yeroo baay'ee barsiisota akkaawuntaantii, dippiloomaatii, geggeessitoota biyyaa, saayintistoota fa'aa ta'u. Walumaa galatti of eeggannaa guddaa fi tasgabbii fedhan yoo ta'an hojii isaanii hojjechuudhaan gahee isaanii ba'aas jiru. Egaa nama irraa kan ittiin adda ba'u saala adda addummaa umurii yookaan halluu gogaa fi afaan utuu hin ta'in amaloota abbaa fi haadha isaa irraa dhaalee fi amaloota dhiibbaa naannoo isaatii irraa fudhate amalli namummaa akka ta'ee fi amaloonni adda addaa immoo maal akka fakkaatan xinnoo yoo ta'e iyyuu ilaalle. Adda addummaan amaloota kanaa beekuu dhabuudhaan ta'ee jibbuudhaanis michoota walii gidduutti miidhaawwan hedduu uumamaniif jeeqamaa fi lolaafis isaan saaxile. Michummaan namoota hedduu gaa'ellii fi jaalala jiigame. Kanaafuu gosoota amalawwan keenyaa hubachuun wanti nu duraa irratti nuuf guutuu akka danda'uu fi gosa amala barbaanne filachuu danda'uun bu'aa fi safara dandeettii keenyaa akka ta'e hubachuun barbaachisaa. Fakkeenya amalawwan olitti ibsaman kennuudhaan garaa kiisaa keessatti hammina uumaa kan hin kuufanne obbo Saangaayiniin sagalee isaa guddisee yoo ol kaase malee dubbachuun ittiin tolu. Namoonni irraa adda ba'uudhaan du'a itti fakkaata. Hundumaa caalatti nama barbaachisaa godhee of ilaaluudhaan qoosaa taphaa fi haasawwan bashannanaa hundumaatiif dursa of dhiyeessuu isaa ilaalle. Karaa biraa immoo kanneen cal jedheeyyii tapha suuta jedhe kan jaalatan Maalaankoolii fi Filaagmaatikii isarra akka wayyinu sirritti yoo beekneeyyuu jechuudhaan daawwattoota taphichaa ta'uu malee hirmaattota otoo hin ta'in yeroo tapha sana xumuramu tapha tokkoof yookaan affeerraa seremoonii Saangaayinii yommuu dhiyaatu kanneen akka Maalaankoolii fi Filaagmaatikiin immoo ittiin mormuudhaaf dhokatanii bakka qabatanii kan jiran ta'uu isaanii hubachuudhaaf nama rakkisa. Hundumtuu yoo taphataa ta'e daawwataan immoo eenyu haa ta'u hundumtuu daawwataa yoo ta'e saala faallaa gidduuttis lamaanuu Saangaayinii ta'anii yoo gaa'ela dhaabbatan wal dhaggeeffachuu qofaa otoo hin ta'in amma jeequmsi uumamu mana isaanii ibiddi qabataa jire. Isaanis wal qabatanii iyyuu malee waan wal dhabdeen haadha manaa fi abbaa manaa gidduutti akka ka'e fakkaatu. Filaagmaatikiin lamaan yookaan Maalaankooliin lamaan yookaan gosa lamaan keessaa tokko bu'aadhaan abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii yoo wal fuudhan waan xinnoottis ta'e guddaatti waliin qooduudhaan callisni yookaan callisuun mana isaanii fudhata. Keessummaan mana isaanii yoo dhufe callissi sun waan isa jibbisiisuuf duudaa ta'uu danda'u malee namni nagaan akka kana cal jedhu jedhee yaaduudhaan itti hadhaa. Lamaanuu yommuu wacan eenyu yaa dhaggeeffatu lamaanuu callisuu fi namaan oodoo yoo ta'an eenyummoo yaa dubbatu. Kanaafuu bara jireenya isaanii hundumatti jaalala jabaatee jiraatu qabachuudhaaf
nama amala faallaa ta'e qabu filachuudhaan humna hawwannaa fayyadamanii itti michoomuu fi gaa'ela dhaabbachuun mala filannoo biraa hin qabne akka ta'e nu hubachiif. Ibsa amaloota keessatti ittiin ibsuuf mijataa waan ta'eef saala dhiiraa fayyadamna yookaan isa jenna malee saala durbaa fayyadamuudhaanis ishee jechuun dhiira qixa barsiisuun ni danda'ama.